oomishaatu masgaa. Yeroo baay'ee waan kana irra dubbachaa turre kun piroojeektii gurguddoo lama mootummaan Itoophiyaan ammaan tan saate amma mootummaan sirni biltsiginnaa Abiy Ahmed garee shiftaa wayyaanii waliin tolcha Opidiyoo fadiigee itti jira keessa tokko conflict entrepreneurship maaliif kan tolchan yaada Abrahaam jir kana irra kaawwanni kan tolchaniif sabab gurguddoo lama qaban tokkoffaa saate ammaatti piroojeektii hojjechuu hin danda'an baajat piroojeektii dhuuf maqaa nageenyaatiin hatuuf saamuuf uummata gaaga'uuf lamaffaa terrorism the form of cruelty yakka gurguddaa addunyaa irratti nam sodaachisa kanam shook godha hak namooti confidence hin chochoon hak namooti mirgi isaanii hin gaafan hak namoonni eenyummaa isaaniitiif illee tolchan kan apply tolchan uummata agarsiisuuf uummata terrorize tolchu terrorism jechuun sodaachisu baay'ee qawwee qofaan namni sodaachisan midhaan iyyuu terrorize godha midhaan ati nyaattu yoo gara keessa seenanii gara keessatti stabil ta'uu dadhaban terrorism jechuun ni dandeenya jechuudha sirnaan biltsiginnaan harka qabu hojii warra guddoon terrorism akkanaati piroojeektii gurguddoon armaan dura irra dubban kaan lamaatti Itoophiyaa keessatti apply godhamuu jira durii bara wayyaanee keessatti qaaddi guddadhi piroojeektii guddaa tokko qabna Grand Ethiopia Renaissance Dam amma piroojeektiin gurguddoon Itoophiyaan harka qabdu piroojeektii lama tokko sirni finxaaleeyyummaa Amaaraa ha alaaba tokkitti Great Ethiopia ijaaru lammeessoo sirna nugusaawii or imperial system deebi'uu jiraacho sirna kan keessatti uummati warri constitution ammaan tana diqqoo defend godhuuf yaalan warri federalizimiitti aman warri eenyummaa isaaniitiif gati baasuuf qophaa'an cufti sababitti jeefamuu jiran kee jiranii jechuudha amma akka diinaatti warroota amma isaan muudan falaale Biraanuu Naggaa afaan fudhachuu danda'e Biraanuu Naggaa jalqaba irratti miitingi jalqaba uummata waliin godhiise minister of education ajandaan isa ka jalqaba kan ni qabate dhuuf maali sabummaa yookaan eenyummaa irratti xiyyeeffannee balleessinaa jedhee kana am namni sabummaa jedhaniin yoo maqaan finxaalessummaa jedhamu yeroo kamillee bara wayyaanee keessa xabbaab inna zaranya jedhan zaranyaan gaafas Oromoo xabbaabiin gaafas Oromoo kaan ammoo timkatanyaan amaartutti amma timkatanyaan dhageettu timkatanyaan dhageettu ajandaan guddaan eenyu sabboonummaa Oromoo cabsuuf karoor jiru jechuudha sabboonummaa Oromoo kan keessa eentu dursee rukutamee wateettee lixa Oromiyaati gaaf nuun cuftiin dammaqin hundi keenya itti gaafatamummaa sammuu kanu qabaan gaaf warri kun sirni biltsiginnaa kun Wallaggaa yookaan lixa Oromiyaa irratti xiyyeeffate xuyyuur fayyadamee jira xuyyuur yookaan helikoophtar fayyadamee kam Tigiraa keessa fayyadam uummata Wallaggaa goola ture ijjeessa ture maatii buqqisa ture uummata saama ture uummati qabeenya nagas beekamsuun nyaatamee aduu namni tokko hin beekin waraana kun kibba Oromiyaa kuruphate jechuudha waraanni Tigiraa kun dhufe dubbii qabbaneesse dubbiin itti jabaachuu baatte the master planning warra guddoo master planning duu itaan Finfinnee irra kaanii naannoo magaal Finfinnee marsit godhan kan jaaru economy zone master planning marslamaffaa kan maanta sirna biyya amma darka qab Oromoo lafisa irra dhabamsiisuu jechuudha kanaaf kan namni ajandaa bocee lafkaay Abiy Ahmed yookaan sirni biltsiginnaa Opidiyoo kammoo execute godhe hojii oolchuu jiru finxaaleeyyii Amaaraati yoo itti dabre. Egaa wanna kana keessa adda durummaadhaan qaamni mootummaa qooda fudhachuu kan si argisiisu amma gochoonni kiiramuu keessatti ta'an amma maatii tokko keessa hortee maatii tokko keessa nama 13dha kan bifa kanaan bifa dubbachuuf iyyuu nutti ulfaatame gocha isaan raawwatan akka horii qalaniiti kan isaan ajjeesan daa'imarraa kaasee hanga maanguddootti maatii miseensa maatii tokko keessa nama 13tu dhumeedha kan isaan nuun jedhanii jiraattonni haga nama 20ti kan lubbuudhaan darbe sunuu haga kaleessaatti egaa sana asitti wanta ta'aa jiru odeeffannoo hin qabnu yeroo gochi kun hundumti ta'utti namni eenyummaa isaatiin fo'amee yeroo bifa kanaan ajjeefamutti qaamni Oromiyaan bulcha jedhu afaan hin saaqanne beekte wanni tokko inni dubbate hin jiru yeroo qaamni biraa naannoo biraarraa seenee bifa kanaan uummata qeesaarratti akka horiitti obbaasu kanatti homaa tokko hin dubbanne kana jechuun qaamumti Oromiyaan bulcha jedhu summataan isaayyuu qaama gocha kanaa ta'uudha kan inni sitti mul'isu kaleessas diinni kan daangaas cabsisiisaa ture kan uummata kanas ficcisiisaa ture kan uummata kanas diinoomfatee irratti bobbaasaa ture akkati amma jette kanatti irratti bobbaasaa ture OPDOdha har'as kan gocha kana raawwataa jiru adda durummaadhumaan OPDOdha jechuu dandeenya sababni isaas qaama aangoo irra jiruuf irra jireessaan kan mataarra jiru OPDOdha wanna ta'eefi jechuudha diinni uummata kana kaleessas OPDO ture har'as OPDO ta'uu isaati kan inni sitti mul'isu gochi kiiramuu keessatti ta'aa jiru Wallagga Bahaa aanaalee naannoo kiiramuu keessatti ta'aa jiru wanni kun dogoggoraan raawwatee yookiin tasaa qaamoleen wayii hidhatanii dhufanii jumlaadhaan nama fixanii jettee ibsuu waan hin dandeenye baay'ee maaliif beektaa waan armaan dura turerraa waa barachuu dandeenyu jira Matakkal keessatti yeroo humnoonni Amaaraa kun hin seeniin uummati nagumaan jiraata baay'ee even humnooti hidhatan kan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'an warri Beenishaangul Gumuz rebel group wayii hin jiran isaanuu bakka jiranitti uummati Gumuzii uummati Oromoo Matakkal keessa jiru nagumaan jiraata
deebitee dhuftee naannoo kanatti amma kiiramuu keessatti yeroo humnoonni kunneen gara na bobba'ani kan nagaan nabamee uummanni wal fixu. Kanaafu warra kana dhaabsisuun immoo hin danda'a mootummaan federaalaa mootummaan naannoo Amaaraa even mootummaan federaalaa humnoota Amaaraa ajajuu hin danda'a akka garaa isaa hidhee yaada. Federaalaa fi Amaaraa dhiisu Oromiyaan bulcha qaamni jedhu amma gocha uummatanni bulchu irratti raawwatamu kana difenni gochuudhaaf maal godhee jira? Irraa ittisuudhaaf yaaliin inni taasisa jira. Irraa ittisuuf yaaliin taasisne taanaan atis qaama gocha sanaati. Fedhii qabu jechuudha. Waraanni kun akka itti fufu walitti bu'iinsa akka jiraatu fedhii qabu jechuudha. Wanni kun si agarsiisu humnoota kanneen humna hidhatee gurmaa'ee organize ta'ee naannoodhaan bobba'aa jiru mootummaa naannoo Amaaraatiin bobba'aa jiru. Kanaaf fedhiin mootummaa federaalaa akka keessa jiru kan hubattu leesanii armaan dura ta'aa turanirraa kaateeti. Kana kabiraa wanni kun garamitti nu geessaa mootummaan minimum hojiin ijoon mootummaa nagaa kabachiisu uummati nagaan bobba'ee nagadatee qotatee hojii hawaasummaa hojii dinagdee hojii siyaasaa dalagatee akka galudha. Minimum hojii kana hojjechuu hin dandeenye jechuun mootummaan akka gareetti akka instituushinii mootummaa biyya bulchuu tokkootti. Faayinaalii humnoonni kunneen amma wannoon konfidensiin isaanii as humnooti Amaaraa jettu kun bakka hundumatti ijaaramanii daangaa jiran hundumarratti daangaa waliin qaban. For your information naannoon nagaa qabu naannoo Amaaraa wajjin waliin daangeessine amma Itoophiyaa keessatti. Kanaaf full-fledged civil war itti deemaa jirra jechuudha biyya. Abrahaam yeroo baay'ee istiin Itoophiyaa kan keessa yoo dubbifte jaarraa 15ffaa 16ffaa keessatti Oromo expansion jedhanii wabarreessan jaarraa 16ffaa keessatti ka Boorana mattoo mulu Itoophiyaa warraru. Mulu Itoophiyaa warraru gaafasi warri gaafas expansion sun kee godhe pastoralist waan jedhaniif ka Boorana mattoo yookaan ground madwalaa bunaannoo suni kaan jedhanii ajanda uuma writersochi warra akka barbaadetti barreessuu danda'an garuu maal taseeta Itoophiyaa keessatti the religion extremist warra nam finxaaleeyyiin amantaa warra dhaniin khambombi darbatana bijjees khamaani nam tolchu by the way yeroo baay'ee miidiyaalee westerni kun finxaaleeyyii amantaa muslima ol khaasanii dubbatan malee finxaaleeyyiin amantaa bakka cuf jirti ortodoksii illee kee jirti protestaantii illee kee jirti fakkeenya Toomaas Koonyi namidhaan fan beekta finxaalees amantaati ninu finxaaleeyyootitu hojii akkamii fayyadamti seetaa nami jeesu ak exclusion fayyadam excuse godhani fayyadam nam fixu nami jeesu bombi darbachuu maal jedhaniin namoota hara kan ke gubba dhaabat amantaa tan kabachiisuuf balleessuu qabnaa filosoofi dhan qabatanii dhufan akkuma armaan dura irra dubban warri amma biltsiginnaa kun prosperity gospeliin filosoofi amantaa irra dhuft ta siyaasaa walitti makamte Machiavellians uji seexanaati. Let me be clear. Uji seexanaati gocha kan keessa maal godhan warri uji seexanaa kan keessa gara jajjabaa filachuu jalqaban. Very aramaneettiin warri afaan Itoophiyaa kun dubbatu. Warri gara jabeeyyi akkana filatan. Warri gara jabeeyyi akkana kun maal godhanii facilitate watolchanii facilitationii warri midhaasee fi constitutional violation. Heeri biyyatti a supreme law of the land kainnuun addunyaan ittiin bultu yookaan biyyatti tokko ittiin bultu constitution. Heer echuun seer hunda oliiti. Muummichi ministeeraaleen ittiin bulu, pirezidaantiileen ittiin bulu, abbaan gadaalleen ittiin bulu, haqeessiif sheekilleen ittiin bulu. Seerri sun maal godhan undermine godhanii waraqata man fincaanii tolchanii jechuudha. Kabaji dhabsiisanii waan seerri sun jedhu cufayyuu undermine tolchanii ajanda dhibi fidan. Waan kan tolchuuf recruitment exclusion warri itti fayyadan maal seeta maqaa tokko baasanii dhaadheessan. This is politics. Maqaan dhaadheessan kun Itoophiyaa. Miyaardhaan waan ajaa'iba sitti ma ani nama Keeniyaa ture nama anfuul beekariyyaa Keeniyaa ture qawaan Itoophiyaan been kalamummaa Itoophiyaan qab qaammaan tan baandira Itoophiyaa profile godhate Itoophiyaa faarsa argite kaadire godhan gandi keessatti qabalee wayii mooyyelee bulchadhaniini suniif akkan tolchaa jechuudha amma maalti ta'e Itoophiyaan exclusion taate jechuudha kanaaf maal tolchan seeta garee baanda jennuun ijaarratan isteejin ittaan baandaan kun warra akkam seeta Amara keessanan filatanii Oromoo keessanan filatanii Maanii keessanan filatanii birriin kennanii birriin mata duuchanii lubbuu namaatiif warri kun gatiin qabu jechuudha hattuu beekumsi hin qabdu warra dandeettii hin qabdu beekumsi hin qabdu namummaa hin qabdu warra already harki isaanii dhiiga raga waliin itti kennan bar wayyaan illee nam fixa turtanii nam ijjeessa turtanii hata turtanii saama turtanii am yoo gad baatanii nu Oromoo tanillee namni isaan fudhatin jiru nu waliin hojjedha. Kunuji maafiyaati waligalte kanarratti njoofte gareen tun maal ajaaj gubbarra dabru cufa yoo exclude godhu maal god nam fixiyachuu duubatti hin deebitu nam ijjeesuuf wannam wallaggaa Oromiyaa kutaalee hundachuu dandeen Oromiyaa keessa bakka namitti duutti injirtu bakka garii tammoo dhufanii madhamaati balleessuun kun seena biyya Itoophiyaa keessatti yeroo tokko amma ajaa'ibna taate bar Minilik
minilikuma kan balaaleffannee waan isa asoomna kan khasiida isa jissuuf oromoon cufti reef ekhragan iblamaan dur doot oromoon ittabaart kana bar minilikillee waan akkana waan taatnatti hin fakka agistiri qub qabnu tacho maatii tokkeessa nam kudhan sadii jeesu jechuun yakka gamgaa kitaa walumaan beenna kanaafu yaa duguug sanyii Ameerikaan Tigraay keessa jetti sun practically Oromiyaa keessa laaluu jirra wanni kiraamu yookaan wallagdi bahaa ta'e sunumaa jechuu danda'ani. Eega gochoonni akkasii kun ammas dhaabbataa hin jiraniitu fiinsaa raawwatamaa jiru Oromoon kuma quba wal qabuu qaba beekte amma uummanni gara sana jiru kan dhalattoonni saba biroo aanaalee kiiramuu haroolimuu maal jedhaman kana keessa jiraatanii hidhatanii hidhannoo qabudha hidhannoo isaaniitti namni itti hin bu'u qaamni mootummaas isaaniitti hin bu'u eenyuyyuu dhaqee mandara isaanii keessallee darbuun hin danda'amu jechuudhaan kan namoonni garasi odeeffannoo nuungaa turan viidiyoo tokko kanaan dura yaadattu yoo ta'e dhalattoota Oromoo lamatu ganda naannoo sanaa keessa osoo darbaa jiranii dargaggoo ola deemtuudha beekte dhalattoota Oromoo sadii dargaggoota ola deemtu ijoollee waggaa umurii 20 gadeeti. Ijoolleen kuni karaa deemaa jirti hojii barbaacha deemaa osoo isheen jirtuu qabanii qaama poolisii Oromiyaadhuma jedhamu itti waamanii shaneedha iggadalulli jedhanii kan isaan irratti gaafataa turan sun gochi sun amma naannoo sana ijoolleen kun hojii dhabiyyiidha hojii barbaachadha kan isheen deemaa turte naannoo sanattidha gochi kun kan raawwatame. Naannoo sana keessa olaantummaa kan qabu olaantummaa kan gonfatee jiru qaama bakka biraadhaa dhufee achirra qubatee jirudha jechuudha. Uummanni Oromoo akka hin hidhanne taasifamee jira. Hidhannoo dhumtinni dhoksaadhaan qabullee irraa hiiksifamee diinaaf saaxilamee bifa kanaan yeroodhaan dhiigaa boo'aa jira. Qeensaa gubataa minaansaa ooyiruu irratti gubataa akka kanaanidha kan dararamaa jiru. Sababa sanaaf Oromoon quba wal qabaachuu yoo danda'e irraan kana fe'an qaamni biyya bulchu sirni kun intiksa jedheesi yaadu inuma kan obbaasaa jiru suyyuu isaanumadha jedheetanii kan inni ilaalu bagaalee tokko gochoonni Oromiyaa keessatti ta'aa jiran baay'een isaanii gocha kan dabalatee sadarkaa duguuggaa sanyiitti gocha ibsamuu danda'an maatii tokko nama 13 guyyaa tokkotti obbaasuu jechuun haawwan obbaasuu jechuun daa'imman waa'ee diinummaa fi michummaa hin beekne guyyaa tokkotti balleessuu jechuun qa'ee gubuu jechuun qabeenya lafarra jiru gariin saamanit gariin gubuu jechuun it is ethnic cleansing by the genocide fi ethnic cleansing waan jedhan waanuma akka kanaatiin ibsamu Oromoon kan baruu qabu irra deddeebiin dubbadhaan tureen waan kana ethnic cleansing yookiin duguuggaa sanyii wanni jedhamu ummata eenyummaa tokko qabu guutumatti lafarraa balleessuu jechuu miti akeeka ummata eenyummaa akkasii qabu balleessuu yookiin gariin fixuu yookiin immoo gochoota akka kanaa qa'ee keessatti ajjeesuu jimlaan siviilii ummata hidhatin fixuu qa'ee gubuu qabeenya saamuu fi qa'ee sanarraa uproot gochuu lafarraa buqqisuu geessuu jechuudha. Ethnic cleansingin neecharii akka kanaa qaba malee walumaa galatti ethnic cleansing jechuun Tigree guutuu lafarraa balleessuu Oromoo guutuu lafarraa balleessuu Gumuzii guutuu lafarraa balleessuu miti. Garuu immoo gochi kun deemee ummati Amaaraa amma sababa eliitii Amaaraatiin ummata biyyatti guutumatti warra itti wal daangessu wajjin warra keessa jiraatu wajjinis akka diinummaatti sadarkaa diinummaatti dhufaa jira. Kuni dhumarratti ummata Amaaraa nyaata beekte sababa eliitota Amaaraa faayinaalii kan gaagaamatti deemu godaannisa biyya san keessatti tasuma ummata gidduutti mul'atee hin beekne sadarkaa ummati walii araaramuurra hin geenyetti kan geessaa jiru eliitota Amaaraati faayinaalii ummata eenyummaa Amaaraa jedhamu kana balleessaa jechuudha. Sunini practical waan arguu jirru jechuun waggoottan ji'oota 8 darbeef 8 agaa TPLF deebiftee maqalee qabattu asi naannoon qe'aama argaa turte naannoo Tigraay eega irratti ammoo naannoo qe'aama dhibee arguu jirtu naannoo Afaariitii fi naannoo Amaaraa naannoo Afaar fa'aa ummata Afaar qophiin qaborsiise bulaa ufuma nagaan jiraatu Awaash Arbaa ejentiin tokko Abiyyi Ahmad achitti shuume ummata Afaarillee mangaga kee galchee jiru maal jedhan daafeen Arbaa warsees galaafatti jedhan waa'ee uun ingidaa balleessa yookaan waan Abrahaam balleesseen guyyoon saati nyaatamu dandafaqee jirra amma maal wanni ta'u jira Oromiyaa keessatti yookaan Itoophiyaa keessatti wanni ta'u jira constitutional violation wanni nuyen warri seera nu daawwachuu danda'a nu seera irratti ogummaa qabaachuu dhabuu dandeenya garuu akka nam siyaasa Itoophiyaa hubachuu danda'a tokkotti constitutional violation keessa meeseerum Itoophiyaa yookaan heerum Itoophiyaa dhar tokko jaalatame jibbame fudhatamuu baate sirreeffamuu fuuldura karoora jiraate constitution Itoophiyaa har jirgubbaatti abbaan fedhe yakka fedhe hojjate ados mamurtiin dheessina domani murtii itti murteessine ilmi namaa ijjeesu jechuun yakka ta'u walumaan hubachuu jirra akkasidhaan constitution Itoophiyaa agbeenu takkasuma warrooti yakka gurguddoo hojjetan jedhan
Diraamaaf taatulle even yakka gurguddoo dhiyootan nu qaban keessa nama caalu hundeessaa jees namni yakka guddoo hojjate. Duusaatii wal qabatee nama 200 dhumate. Namicha caalu jeessuun inni maal godhan? Jeessanii jirani? Yakka dhibiratti hojjetanii jirani? Hin hojjate. Dargaggeessi gandi keessa guudhanii akka Maanuweel fa'a baasanii madaraka wanni irratti jeesu namoota lakkoofsaan 5,000 caalanitti Oromiyaa keessatti dhumate akka ragaaleen tokko agarsiisuuf jiranitti namoota 5,000 caalan manidhaati baasanii rashana turan. Amma har'aa ginda barat keessatti hin qabatte waan dhageettan dargaggeessi daa'imuma akka Maanuweel mucaa xiqqaa ganna kuta jatamaar kuta jabarat gad baasanii ila keessa baasanii ila keessa fuudhanii jeessa yakki sun hojjate Polisi Oromiyaa taame bobbaasuu jiran tamaqaa Oromoo qabna afaan Oromoo dubbatu kan Oromoo fi hin jedhu ka polisi Oromiyaa dhani alaabaan irra barreeffam ilmi Oromoo ila keessa baasee achi rasaasaan dheejjeessaa jechuudha sadarkaa gana gubba jirra asum deebisan ammoo mootummaa Oromiyaa nuun jedhan yookaan nu sammuun ta'e fayyaan qabdu yookaan qiyaamaa yageetti yookaan Itoophiyaa biyyitteedhaan baddee barbadaa'uuf jirtu wanni deemuu jira kan arguuf jira kan fakkaatti yakki namooma addunyaa Oromiyaa bakkoota adda addaa kutaalee Oromiyaa cufa keessatti ta'uu jira kan fakkaata uummatii lixa Oromiyaa kan naannoo kiiramuu jiraatu yookaan naannoo Amaaraatti waldaangas guutuun qiyaama akkana kee jira yoo waan itti darriitti hin qabaan saatiin ta'e waan deemteef toopikii nu dabarra. Tole saatiin keenyas deemtee jirti waan ta'eef gara mata dureetti aanutti darbinaa dhimma kan immoo hordofnee fuulduraafis kan walitti deebinu ta'a. Egaa tibbanaa referendamiin tokko gaggeeffamee ture akka sila mata duree dhuma irratti seensa irratti ibsuudhaaf yaalle referendamiin gaggeeffame naannoo 11ffaa hundeessuu kan jedhu irratti kan fuulleffatu ture godinaalee naannoo kibbaa jala turan kanneen akka Kafaa, Shakkaa, Beenchi Shakkoo, Daawuroo Oomoo Gamalixaa akkasumas aanaa addaa Kontaa yookaan Kontaaliyyuu zoon jedhamuudhaan kan beekamu isaan kana walitti qabanii naannoo tokko gochuudhaaf referendamiin gaggeeffamee ture. Referendamii kanaanis immoo uummanni harka 96 ta'u kan filannoo sana irratti yookaan referendamii sana irratti hirmaate naannoo haaraa ta'ee naannoo kibbaa jalaa ba'ee kibba lixa Itoophiyaa naannoo jedhamu akka hundeeffatuuf sagalee isaa bifa kanaan kennee jira. Egaa kanarraa dhaabbachuudhaan murtoo kana hordofuudhaan naannoon 11ffaan Itoophiyaa keessatti uumamtee jirti jechuudha naannoon kibba lixa Itoophiyaa kanarraa haasuuf. Erga Abiy Ahmed aangootti dhufee waggoota 3 as Itoophiyaa keessatti paarkii Unitii Kooyishaafaa irraa kan hafe jijjiiramni qabatamaan lafarratti dhufe naannoleen lama haaraa Itoophiyaa keessatti dabalamu isaaniiti. Kuni akka biyya federeeshiniidhaan bultuutti tarkaanfii guddaadha baay'ee tarkaanfii jajjabeeffamaa qabu. Gaaffiin kun immoo gaaffii uummataa baroota hedduudhaaf ammallee kibba keessatti naannoleen akka godina Walaayittaa gaaffii naannoo ta'uu gaafataa jiranii naannoo kana caalaayyuu gaaffii guddaa hiriira lafa sochoosu bahee gaaffii naannoo ta'uu kan gaafataa ture naannoo godina Walaayittaati naannoo ta'uu kan gaafataa jiru akka himamaa turetti yuunee wajjin haasawaa turre godinni Walaayittaa kun naannolee godinaalee biraatiin walitti dabalame akka naannoo ta'uu barbaadame warri kun immoo Walaayittaan uummata guddaadha uummata lafa guddaarra jirus kanaaf naannoo taanee buluu dandeenya kan jedhu wajjin atakaaroo uumameen stiil gaaffiin uummata kanaa hin deebine haasa'uuti wanni referendamii South West Ethiopia yookiin kibba lixa Itoophiyaa kanarraa barannu tokko gaaffiin uummataa uummanni kun harka 96 naannoo ta'uu filate. Uummanni kun immoo baroota dheeraadhaaf sababa gaaffii ijoo naannoo ta'uu wajjin wal qabatee walitti bu'iinsa guddaatu naannoo san keessatti ture. Nama baay'eetu wabba'e by the way. Bara wayyaanee erguma wayyaaneen deemteeyyuu waggoota 3 darba namoota nagaa akkasumas qaamota poolisii naannoo humnoota nageenyaa baay'eetu dhume. Referendamiin kuniyyuu juunii keessa yeroo filannoo gaggeeffamuuf ture yeroo lamaaf as butame sababa walitti bu'iinsa naannoo san keessa tureeni. Kuni akka saba yookiin uummata federeeshinii san keessatti eenyummaa gaaffii eenyummaa hiree ofii murteeffachuu barbaadee deebii argatetti injifannoo guddaadha. Saboonni biraa naannoo san keessatti naannoo ta'uu barbaadan ammallee ni jiru gaaffii gara fuulduraatti ni deebi'ee ni abdan. Anini akka dhuunfaatti uummati kibba Itoophiyaa keessa jiraatu naannoo tokkotti beeresabochi nazbochi yookaan South Nationality. Region jedhaniin kunini naannoo Itoophiyaa keessamma uummati baay'ee kee jira uummata afaan adda adda dubbatu eenyummaa adda adda himatu 56 jira warri kun ammoo uf danda'e akka dhaabatuuf tolchuun
yoo dhugumaan qulqulluma qabaat is a positive move edee amane garuu shakki qaba. This is my personal understanding. Akka siyaasatti hubadhetti shakki qaba. Abiy Ahmed ajandaan jalqaba ni tolche naannoo 10 uumuu ittaansee gaafii lammeessoo naannoo 11 keessa uumuu maaliif kan tolchee jedhee yaadu sabab sadi si dhiyeessuu danda'a. Sababi jalqabaa pretending fakkeessu. Abiy Ahmed federalizimii waan jedha balleesse unitary system bi imperial yookaan nugusaan bultu ijaaruuf nam waan cuffixate labsati. Garte gosummaa sanyummaa maanii naannummaan ka'aaf to'ee nama halkanii guyyaa labsu naannoo dhibii bilisummaa yookaan walabummaa eegeefi naannoo ijaaree foonaan jette pretending fakkeessu asuma saayinnati haadhaniin kan akka sedhe labsii haa jechuudha. Kan riiziniin jalqaba lammeessooni competitionii uumat naannoo adda adda jidduutti uumuuf kan tolchan. Competition akkam tolchuu barbaadanii siin jedhe. Competitionii tolchuu barbaadanii Oromiyaa keessatti maal tolchan waggoottan sadeen dabre namu goota keessan gandattiin galadhaa filosoofiidhaan tokko jalqaba. Jaatanali goota Booranaa, Taaddasee Birruu goota Salaaleet, Abbishee Garbaa goota Wallaggaat, Ebelu goota Maaniit, Ajaddaamsaa iddoo goota Arsiiti. Oromiyaa gandaan qooda unity uummata kuyyoo walitti dhuuf ideoloojii Abiy Ahmed itti amanam Itoophiyaatti hooggansu waan fashaleessuu danda'uu fi ajanda godhanii akkuma naannoon gaafitan kaadireen dhiyeessuu dandeetti bor Oromiyaa tasdee sootti dhufa Oromiyaa iyyuu diiguuf karoori huwwee kee jiraa dhaman jaarsatti niitiin nadheen afur fuudhe nadheen jecha kan guddoo namiin jaalatu afaan loqota akka gara kennaa nadheen jechuun dubartii fuutee eerumtu tokko nadheen jedhan arrabsoo miti akkasiin na hubadhaa dubartii awwan eerumtu tokko namichatti awwan afur fuudhe dubra afur fuudhe dubartii tun afranuu namichin jaalatirra wal dhabdi. Maal tolchee namichi kun no dubri lam fuudhee wal dhabde rakkiste naan afur godhe. Jaarsaan mari'ate maaliif ennaani yoo isin lamaan callaan jiraat mataa wal qabdi yoo afur gooti isin cuftinu competition keesseentuu fi biizii taati afreeffadhi jedheen jaarsiin afreeffatee eegisuun naga argate. Maal tolchan Oromiyaa keessa challenging guddoon project Ethiopia jedhan tana Oromiyaa waan taate project gaazexeessaa warrasu yeroo dur deebiin labsatuun Oromiyaan diigamuu dandeetti. Naannoo 5 diiguu dandeen kadhan sun dhugoomsuuf. Fakkeenyaaf Wallagga naannoo Oromiyaa keessa baasanii godin Wallagga kibba Oromiyaa gujiif Booran kibba Oromiyaa yookaan godin gujiif naannoo gujiif Boorana jiddu galees khalleefu cicciraanii diviizhinii Oromoo balleessuuf angor mal ittiin bulchuuf tolchan jedhe waan amanuuf positively inu badha yoo gaafi uummata taate lammeessu ammoo qumaarii warshifta kana ani waan understand godheef akkasitti ilaala narra fuudha. Egaa shakkii kee kun shakkiitti qabannee itti haaceenu haalota turanii wal qabatees egaa keessumaa naannoo kibbaa kana wal qabatee gaaffiin ofiin of bulchuu bal'inaan ka'aa tureera. Jalqaba irratti uummata Sidaamaadha. Uummanni Sidaamaa baroota dheeraadhaaf kan inni faayit godhee wanna kana naannoo gaaffiin hireen ofiin of bulchuusaa akka dhugoomuuf naannoo mataasaa ta'e bahuudhaaf. Bulchiinsi Abiy Ahmed akka gara aangootti dhufeen karaa nagaa waan kana furuudhaaf hamma tokko yaalee ture sana booda garuu gara hukkaamsaatti kan inni deeme. Gaaffii kana deebisuudhaaf iyyuu fedhii hin qabu ture. Gaaffii naannoo ta'uu uummanni Walaayittaas, uummanni Sidaamaas, uummanni sabaaf sablammoonni biroon naannoo sana keessa jiran kan isaan dhiyeeffataa turan hukkaamsuu filatee ture. Haa ta'uuti hukkaamsee ittisuun akka hin danda'amne immoo sochiin jajjabduun uummatoonni kunniin taasisan mul'isaa dhufuudhaan wal qabatee garamitti kan inni deeme kilaasteraan qoqqoodu Sidaamaan durseetiif kan inni bahe qabsoon isaas immoo gaaffiin isaas kan yeroo dheeraa waan tureef of duuba deebisuun akka hin danda'amne waan hubatameef dursee ragga'eef haa ta'uuti naannoo dhumti sun iyyuu akka barbaadamutti hundaa'eeraa'oo naannoo jabaa ta'ee bahuudhaaf danda'eeraa'oo wanni jedhu inni gaaffii biraati. Haa ta'u naannoo jedhameera naannoo 10ffaa jedhameera. Isaan kan ammoo kilaastera godhanii akkaatuma isaaniitti walitti dhihaataniin iddoo afuritti walitti qabuudhaaf kan yaalame. Haa ta'uuti warri Walaayittaa fa'aa hin simanne gaaffii yaada mootummaa kana warri kibba lixa Itoophiyaa jedhaman kun akkaatuma mootummaan bobbocee walitti fidee walitti qabee jiruun tole jedhanii fudhatanii naannoo ta'anii ba'anii jiru. Amma gaaffii Walaayittaa fa'aa hin deebine egaa sana positive movie dhamoo of duuba waan biraa qabaa wanni jedhu adeemsa keessa kan ilaalamu ta'ee gaaffiin hawaasaa tureera. Kan warra kibba lixa Itoophiyaa ta'uudhaa baatus keessumaa adda durummaadhaan Sidaamaa fi Walaayittaan fa'aa gaaffii kana dhiyeessaa turaniiru. Kan Sidaamaa deebi'eera naannoon sun naannoo jabaa ta'e bahuudhaa baatus jechuudha. Warra kana immoo mootummaan tolcheera naannoo tokko ta'aa jedhee lafa kaa'ee jira. Kan Walaayittaa fa'aa ammas hin deebine
itti fufiinsaan naannoleen biroon uumamuu akka danda'an illee wannoonni sitti argisiisan ni jiru jechuudha. Sodaan kiyyiin amantaa jechuudha. Kibbaa sun. Sodaan kiyyi xiqqoo tokko mul'ata. Yaa hamma tokko anillee ija shakkiin ilaala. Maaliif yuhuni yaadattoo ta'e naannoo keessuma koontaa special zooniidhaan keessa warri jiran ummati Oromoo gaafii jajjabduu kaasaa turan liyyuu waradaa san keessa jechuudha. Ummanni kun godina Jimmaa aanaa Dedoo fi naannoo sana aanaa sanaa waldaangeessaa gaafii eenyummaa gaafii afaan ofiitiin barachuu deebi'anii Oromiyaa jalatti hammatamuu gaafii akkasii kakkaasaa turan. OMN waggoota lamaan biyya keessa turetti waa'ee uummata sanaa sirriitti gabaasaa ture yuhun qaamaan deemtee koontaa special zoonii waradaa san keessatti dhattee gabaastee jirta. Gaafiin uummata kanaa hin deebine warri kun ammallee gaafii isaanii gaafii eenyummaati gaafii ofiin of bulchuu gaafii afaanii fi aadaa isaanii ummata fakkaatu wajjin Oromiyaa keessa jalatti deebi'anii buluudha. Gaafin ummata sanaa hundoo deebiin ummanni kun deebi'ee naannoo South West Ethiopia region jedhamu kanarratti cafallaqamee bulaa jira jechuudha. Tokko wanna kana akka ija shakkiitiin ilaallu yaadi guyyoo kaase sirriidha. Kabiraa ummati Sidaamaa amma naannoo argate kuni sadarkaa ummata Sidaamaa ibsutti amma gaafii guguddaa kaasaa jirantu jira beektaa. Gara fuulduraatti kan irraa haasofnu. Kabiraa immoo imma federeeshinii Itoophiyaa fi heera Itoophiyaa wajjin wal qabatee gaafii guddoo ka'aa jira biyya keessatti. Fakkeenyaaf amma loluma kaaba Itoophiyaa wajjin wal qabatee naannoleen amma humnooti Amaaraa qabatanii jiran heera Itoophiyaa amma jiruun fakkeenyaaf West Tigray jedhanii kan claim godha warri Tigray naannoo Tigray jala jirudha. Raayyaan kan ummati Amaaraa amma Tigray loltee keessaa buqqiftee baaftee humnoota Amaaraa naannoo Tigray jala jirudha. Garuu humnooti Amaaraa heera kana faallaa waan dhaabbataniif humna Abiy wajjiniin walii galanii humnoota Tigray faallaa heeraatiin cabsanii naannoo kana ka Tigray jala jiru karaa heera mootummaa Itoophiyaa amma jiruun Tigray jala jiru naannoo ofitti deebifachuu barbaadu. Karaa kanaan waan kana ija shakkiitiin akka laaltu si godha. Kabiraa immoo humnoonni Amaaraa naannoo isaanii kan hin ta'in Matakkal keessa seenanii uummata Gumuzii fi Oromoo fixaa Matakkal yeenyaaristino qabiyyee lafa Amaaraati jedhanii dhaadachaa jiran. Wallaggallee dabalatee jechuudha. Humna kanaaf onnee ta'ee ka deeggaraa jiru mootummaa federaalaati. Kabiraa immoo akeekii Oromiyaa naannolee jaatti qooduu jira jedhan. Dhokata ka dhagaa jiru warra tiim lammaa keessaa bahee hojjete. Kadhagaa jiru jechuudha. Kanaaf ija shakkiitiin waan laalamu jechuudha. Thank you. Topic kan keessa baana ani asirratti yaada tokko itti dabaluu fi maasila waan Abrahaam kaase tokko wal qabatee Oromoon naannoo haaraa hundoofte jedhamtu kana keessatti hammatame hedduutu jira. Akkuma sila Abrahaam kaase keessumaa kontaa liyyuu waradaa waan jedhamtu kana wal qabatte uummanni Oromoo waggaa 20 baranaadha jedhama. Waggaa 20 asiyyuu natti fakkaata 18 haa ta'u 20 specifically yaadachuudha baadhusi. Bulchaa aanaa Dedoo faatu gurgurate jedhani beektee uummata sana lafuma wajjiniin gurgurata. Naannoo wanni jiraat kana. OPDO tu gurgurate dhan uummata sana lafuma wajjiniin. Daangaan Jimmaaf uummattoota kibbaa gara sanaan laga Gojab waan jedhamu tokkotu jira beektee. Gojab as ce'anii uummata Oromoo aanaa Dedoo jalatti bulaa ture. Akkuma jiruun fuudhanii uummatuma wajjiniin garasitti gurgurate OPDO'n. Lafti Oromiyaa bifa kanaan gurguramtee hedduu beek. Seena ollaa naannoo ollaa abda jenee tokko fayyadee seena laftaa walli soodhaa hedduu uummati naannoo wal qixxee jiraat haala kanaan uummata waliin gurguramee jira. Waggaa lamaan dur deemu. Harargee kan naannoo Sumaalee gurguramee jira. Shawaa kaabaa Salaalee keessatti naannoo Amaaraa jala kan gale referendamii sobaati. Referendamii sobaa gaggeessaa hoogganoota OPDO hin bittaa uummata immoo mataayiita karaa hoogganoota amantaa hoogganoota hawaasaa. Community leader jirame hawaasa keessa. Kibba Oromiyaa maaliif fakkeenya fudhate mooyyal. Egaa uummanni kuni uummanni waggaa 20 baranaa gurgurame sun aanaa Dedoo godina Jimmaa fa'a irraa cite waggaa 20 guutuu falmataati kan inni ba'e. Waggaa 20 guutuu gara Oromiyaatti deebina. Nuun fedhii keenya malee osoo nuti hin beekne kan nu gurgurattanii. Oromiyaatti nu deebisaa daa'imman keenya afaan isheetiin haa barattu. Mirgi hireen ofiin of bulchuu keenya nuufa mirkanaa'u nuufa kabajamu gaafiin keenya. Waggaa 20 guutuu falmataa ba'ee gaaffii isaa haga har'aatti qaamni gurra ergiseef hin jiru. Waggaa 20 guutuu bifa kanaan naannoo kibbaa jalatti kiiloomeetira meeqa deemee dhaqee hawaasaatti dhimma isaa fixatamee yaade. Amma kana waggaa 20 guutuu dararamaa ba'ee gaaffiin isaa osoo hin deebiin amma immoo Oromiyaatti hin deebitu ati tasumaan deebitu jedhamee naannoo kibba lixa Itoophiyaa jedhamee haaraa hundeeffamaa jirtu kanatti waluma qabatee akka inni deemu taasifamee jira. Gaaffiin uummata sanaa hin dhaga'amne
mootummaan immoo naannoo ofiif barbaadu bifa walitti fiduu barbaadu bifa sanaan bixxilee achi kaa'eera. Areega naannoo akkamiidha kan inni uume wanna jedhu adeemsaan kan ilaalu. Shakkiin tunini dhiifama shakkiin tunini akkanuma nallee kanaa qabatamtoonnan jedhee fi nu paartii siyaasaa keessa hin jirru nu uummata Oromooti dubbanna dhugabeen hawbani dubbanna. Nami filosoofii garee murni ammaan tanan warqa qabiltsiginnaan kun itti deemu hubati waa warri tolchuu danda'a predict godhuuf beekumsa dangaafatu. Any layman qotee bulaan Oromoo, daldalaan Oromoo, barataan Oromoo, barsiisaan Oromoo, aawwan Oromoo waa warri tolchuuf jirti xiinxaluu danda'an. Maal seeta prosperity gospelii fi mee tanum recommend tolcha prosperity gospelii fi kitaab Machiavelli wal bira qabaa laala. Machiavelli maal jedha seeta if you want to be a government or a leader, you have to be heroes like a lion and a tactical man like a fox. Adosi jesani ado miidhamtu yok awwees oftelle beekaa gulubbuun si kee jirtu kayii dhaabadha kumni qabdu agarsiisa. Lammeessoo taktika adda addaa yookaan maali shir han beekamuu qabdaa jedhan. Bilxiginnaa keessa wasittim. Bilxiginnaan gaafii uummata dhiiftee maaliif waan dhibirra yeroo gubdii ootte taktika Machiavelli sun keessa tokko dhayaatu. Fakkeenyaaf gaafii gurguddoo Oromoon gaafatu. Gaafii gurguddoo biitan keessa rakkoo taate keessa hara Oromoon uummata guddicha. Ignore godhuu hin dandeenyu. Waan miidiyaa Oromoo taaneef waan ijoollee Oromoo taaneef miti. Gaafiin guddoon Itoophiyaa ijaaruu dandeetu yoo deebite Itoophiyaa ijaaruu dandeetu yoo ammoo dhibtaati Itoophiyaa diiguu dandeetu gaafii Oromoo tajalqaba. Gaafii sun keessa tokko afaan Oromoo. Afaan Oromoo biltsiginnaan ganame lafa kaatee afaan Oromoo afaan mootummaa federaalaa goonee jirraa yoo jette kiraateeriyaa sun hin qatan garuu maal tolchite maal jedhan eksiin baa eks maaxaaffaati garte xaa waliin balleessu garte maan jedhan zaa tokko zaalle zaa waliin balleessu filosoofiidhaan sun taktikaaf itti fayyadamte afaan gaafiin sunu keessa hin jirre afaan Oromoo undermine hin tolchuuf fidda apply in taan sunu lamaffamoo political prisoners. Ite Iskindir Naggaa waggaa torbanii tura akkana miti. Ite deebifte lammi beenyaa afaan ganna gammanii turan. Ijoolleen abaawwatunin dargaggeessumanii dhaati ite ittiin fakkeessin cufa. Waggaa tokko lamaan duuba deebite galchite jechuun uummata impress godhuuf demagogue edhaan wanni kunini uummata surprise tolchuuf ajanda wayii uuman malee naa qabadhaas reservation. Warri amma naannoo sanii kennan kun kumaari dhibiin bakka biraatiin taphatan malee hiika biraan qabdu warri argattan ammoo gaafii uummatotaati. We'll have to say congratulations. Project kun uummati kun basically afaan hojii isaa afaan Amaaraata most probably akka hubannutti uummati Oromoo achi keessa jirullee hiree afaan Oromootiin barachuu hin qabaate abdii jedhu hin jiru jechuudha asumaan dukkanaa'ee jira. Kabira ammoo naannoon suni boongaa magaalli guddoon boongaa yookiin beenchi taati jennee yaadna. Ajanda kana kanumaan dogo lamne maal seeta asirratti bulchiinsi Abiy Ahmed kan inni gaafii saboonni mataa keenyaan keessumaa saboonni gurguddoon kanneen akka Walaayittaa fa'aa mataatti naannoo taanaa jedhanii gaafii isaan gaafatan simachuu kan inni hin barbaanneef tokko kilaasteraan gaafa walitti hiitu afaan waloon keessan afaan Amaaraa dhawaatee afaan Amaaraa fayyadamtu jedha. Amma naannoon kibba lixa Itoophiyaa jedhamte kun afaan Amaaraa fayyadamuudhaaf deemti. Gaafiin qaba kana. Saboonni garuu yoo of danda'anii naannoo argatan afaan ofiitiin fayyadamna gaafin jedhu itti aanee dhufu waan hin oolle waan ta'eef kanaaf kan isaan bifa kanaan bibixxilaa jiran walitti qabanii Amaara afaan Amaaraa immoo hojiirra oolchitu jedhanii itti kennachuu waan asaabe. Ayya jaalawwanti gambitaa ye'uun ingida akkasumas gambirgaatiin Abrahaam Birruu anammoo wadhakkataa guyyoo waarobba jirmaati kadaawwachuu jirtan sagantaa kenna guyyaa torban teroo 3-4 sanii dhiyaatu odeessaaleen kenna amma akkuma itti fufee jira tooppik ittaanu dabar yookaan ajanda taan karka qabdu waraan kaab Itoophiyaatti bobba'an waraan kaab Itoophiyaatiin dubbiin jabaatetti fuftee jirti gareen TPLF Abgeetaachoo Raddaa waraanii biltsiginnaa haleella lafootiif qilleensirraa nu rabbane nu dhawuu jira jedhee if godhe jira taatullee harkiin kenninu jabeessine dhoorraa Tigraay itti fufti jedhe jira kan qofaa miti dhimma waraan Tigraayitiin walitti qabatee dhaabbileen mootummoota gamtoomanii kanneen akka United Nation fa'aa Itoophiyaa irratti waan gargara hoomii kaasuu jiru Ameerikaan Itoophiyaa wal dhabdee jirti gamtaan dhaabbata Awurooppaalleen akkanuma kan Itoophiyaa hoommachuu jira waraan kaab Itoophiyaatiin haalli jira maal fakkaata mee Abrahaam sirra jalqaba. Waraanni kun har'a guyyaa lammeessoo jedhanii waraanni haleellaa waraana lafoo waraana taankii waraana droonii fi jettii xiyyaara dabalatee deemaa jirudha. Guyyaa lammeessoo irratti argamaa mootummaan Itoophiyaa waraana kana karaa mootummaa naannoo Amaaraa himaa ture akka waraana keessa deebiin qabne gaggeessinaa jedhee ture. Hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraadha Gizaachoo Mul'anaa namni jedhamu sana hordofee waraanni isaan irratti banamu jalqaba kan dubbate mootummaa
Itoophiyaa osoo hin taane mootummaa TPLF keessa dubbii himaa garee command post TPLF ka ta'an Geetaachoo Raddaati. Geetaachoon Twitter irratti akkasumas karaa miidiyaa isaanii dhiyoo kana akka himetti mootummaan Abiy Ahmad haleellaa humnoota keenya naannoo Amaaraa keessa jiran irratti baneeti jira. Humna kana qolachuudhaaf qophiitti akka jiran dubbatee jira. Kanneen keessaa Galxeenaa, Urgeessaa, Haroo dabalatee addoota waraanaa hundumarratti humnoota hiriirsee Abiyyi humna danda'u hundaan humna lafoo, jeetti, taankii, diroonii fi xayyaara waan qabu hundaan itti bobba'ee akka jiru obbo Geetaachoon dubbatee jira. Kanarratti humnooti keessumaa dhiyoo kana gaafiif deebii televezyiinii isaati wajjin godhan wajjin wal qabatee Jeneraal Biraanuu Juulaa humnooti tokko iccitii waraanaa baasan jechuudhaan komatanii jiranii. Kanneen keessaa kan nu shakkuu dandeenyu warra humnoota Amaaraatti dursanii waraana banuuf jirra jedhanii waan dubbataniif sana bifa sanii shakkii qabu kaasuu barbaada. Ayyayoon itti dar. Egaa guyyaa lama jette malee Abrahaam xiqqoo bubbuleera natti fakkaata. Kamisarraati kan eegale wanni kuni kamisa jechuun gara guyyaa 4-5ti. Keessuma haleellaan xiyyaaraa naannoowwan Urgeessaa, Galxeenaa jedhamanitti bifa haaraadhaan kan eegale haleellaan xiyyaaraa fi diroonii jechuudha. Torbanii fi deemaa waraanni kun haala hammaataa ta'een kan inni itti deemaa jiru. Humni lafoos sadarkaa olaanaadhaan egaa yeroo darbe Oromiyaa keessa qofa nama 70,000 waraana kanaaf hiriirsuudhaaf filataa turuu irra deddeebiidhaan gabaasaa turre irraa dargaggoo 70,000 taatu Oromiyaa keessa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa funaanuudhaan waraana kanaaf hiriirsaa turuu ni yaadanna. Jayyuu hin guunne natti fakkaata. Ji'a lamadha yoo baay'ate amma humna kanadha kan dhaqee garasitti bifa kanaan daaraa ta'aa jiru jechuudha. Sadarkaa olaanaan dhumaatii hamaatu raawwatamaa jiraadha kan jedhan miidiyaaleen kan isaanii gabaasuu irratti argamanii. Waraana kana keessatti kan duraadhaan alatti dirooniiwwan chaayinaallee itti dhimma bahamaa jiraachuu ragaaleen mul'isan ni jiru. Kan Tarkii duraaniyyuu ragaaleen agarsiistuu ta'an hedduun mul'ataa turaniiru. Kan Iraan illee Muhajir 6 drooniin jedhamtu hojiirra oolaa jiraachuutti dhimma bahamaa jiraachuu kanaan dura gareen qorattoota Beelinkat jedhamtu qorattee bira geessee turte. Ammas drooniiwwan kunniin kan Chaayinaa, kan Tarkii akkasumas kan Iraan illee hojiirra oolaa jiraachuu isaanii odeeffannoon arganne kan mul'isu dhumaatii hamaadha wanni ta'aa jiru. Waraanni Itoophiyaa waraanni gosa adda addaa qaba. Waraan lafaaf lolamu jira, waraan ideology of lola mujira waran identity of lola mujira waran Ethiopia kun is complicated identity of khesa qaba life of khesa qaba warana is a matter of life civil yo tay civil sena jecho warani Ertra Ethiopia jidduutti loltoota gas gaayit nyaatama turtu wagga diddamaaf warani guddaan sunini waran lafaaf laf baaduu medhan laf midhaan hin biqilchin haloon keessa marrin dheen laf goggoddu dhiigi nama akka tokko fedhani dargaggoota gas geetitti dhumatee jechuudha. Waraanni Tigraay kunini ajandaalee yaadallee maaniillee kaayolleen sun caalaa jechuudha. Abiy Ahmad waraana akkuma jalqabeen guyyaa 15 keessa qiyaama buumnee nagaa deebina nu eegaanuun jedhee amma waraanni kun waggaa guutuuf bultii 22 qof qabnaa jechuudha. Sadaas 4 barkum 2020 jalqabee ardhammoon kololees 12 barkum 2021ti guyyaa 22 yookaan 73 qof qabna. Waraanni jabaatetti fufee jechuudha. Addunyaan waraanni kun beellam qabaneef hanqattee sa'aatii 72 torban tokko guyyaa 15 sa'aatii kennaa danda'uuf jibbaanne gamtaan Awurooppaa waraanni kun dhaabachuu baannaan bultii dhiyoo keessatti qoqobbii jajjabduu gad lakkisaa jettee jirti. Waraanni jabaatetti deemuu jallammeessoo Africa Union mata dureewwan kan naga buusuuf araar buusuuf sochii jajjabdu tolchuuf waada fudhatte tolchitullee Africa UN jaarolee sun jaarolee achuma Africa keecifsun guddoo nami gargaree yulaalin jiru gatiillee guddoo waan hin qabneef jedhallee waan amu sadeessoo Ameerikaan qoqobbii keette kadhatte ta Ameerikaa leen dikko jibbisiisuu jirtam concern Ameerikaa talle yookaan na yaachisee dadhabne nuleeni Ameerikaa leen naganatti dhaabata afreessoon gamtaan dhaabbati mootummoota gamtoomanii United Nation cinii namee jira jechuudha. Dhaabbati mootummoota gamtoomanii dhumirratti Itoophiyaan steepisiin dhuftira. Jalqaba irratti Ameerikaa wal dhaabde. Lammaffaa
EU wal dhabde filannoo ilaalche sadeesso gamta Afrikaa undermine goote Gadio Ximooxoos gad ba'ee gamta Afrikaa irra wadubbate afreesso dhumirratti maal godhan hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii gussite Itoophiyaaf dhaabannaa jettee waaciftee jechuudha dhaabbati mootummoota gamtoomanii karaa ofiitiin deemuu jira warri kun afran the giant four kaa'innuun EU African UN United States of America and the United Nations Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii hojjechuu jiran Itoophiyaa waraanaaf nan bobbaafti warri kun ammoo dippiloomaasiin yookaan addunyaa irratti Itoophiyaa haleeluuf hojii jabduu jira kanaa wal qabatee Uhuru Kenyaata dubbisan jedhani Abrahaam Siddabra ka President Uhuru Tidebina humnooti TPLF lola kanaaf humna guddaa qopheessanii akka jiranii dhageenye jirra namooti siyaasaa beekan tokko akka jiranitti waraana kana ka eegalee waraani ka amma eegalamaa jiru fedhii TPLFin wanna jedhantu jira tokko odeeffannoo lafarra jiruun humnoonni TPLF adda waraana baay'eetu humna hiriirsanii loluuf qophaa'u akka turan strike akka jalqaban himamaa jira kalammeessoo waan kana dhugaa godhu magaalaan Dase tasuma waraanni TPLFin naqqabin guyyaa kaleessa guyyaa lama dura ugura sa'aatii keessatti humnoo Tigraay bakka sana naqqabne kasadaffaa immoo droonii fi jetti fayyadamaa jira humni Abiy humna lafoo kana dhiibuu waan hin dandeenyeef dafanii contain gochuudhaaf yeroo hin qophaa'initti waraana eegalee waan jedhamu jira maaliif mootummaa yeroo kanatti biizii ta'ee jira of course birraa kana waloluudhaaf akka qophiitti jiran beekamaadha garuu muudamoota garaagaraa leenjii garaagaraa sochii mootummaa haaraa ijaaruu kana seremonii jila garaagaraa keessa jira waan ta'eef waraana kanaaf hin qophoofne kan jedhu jira karaa biraa immoo jalqabumaa qophii waraanaa akka ture garuu immoo yeroo kanatti waraana labsuudhaaf akka hin qophaa'inin humnoota Tigraay dursanii waraana kanatti akka seenan waraana kana immoo konteen gochuudhaaf humna lafoo qofa osoo hin taane humna qilleensaa fayyadamuu akka jalqabee dubbataa jiranii sana hordofee hoogganaan TPLF Geetaachoo Raddaa humnooti Abiy Ahmed maqalee miti lafa Tigraay keessa takka dhaabatanii dhaadataa jiran. Ayyee tana aduu yoonitti dabarree waan tokko kaayee dubbadha. Geetaachoo Raddaa yeroo baay'ee inni leen Tiwutar ayuu barreesse. Tiwutar barreesse kana yeroo baay'ee akkan goonaallee warraaleen hin baay'atti. Taatullee ammaan tan dhiibbaan mootummaan federaalaa jidduu warraa tolchuu jiru warri machuu jiru Geetaachoo Raddaa faa gubbarrallee jalallee nu loluu jiran jedhee wanni tokko practically hubachuu jirru Geetaachoo Raddaa faaleen eeginaannoo Amaaraa seentee Affaarfaa qiyama buusu jalqabdee gar Finfinnee guluuf hin dandeenye. Kanaafuu maal jedhan waancaaf wal loluu jiran bakka sunti waanca yookaan xiloo maalaa fi maal maqaan calalliif waladhuu jiran. Salphaan ta'u humnoonni kunniin qaamni injifatu akka hin jirre kanaan dura qaamoleen garaagaraa ibsaati kan isaan turanii waraana salphaatti xumura argatu miti akka bulchiinsi Abiy Ahmed yeroo jalqaba gara waraana kanaatti seene torban lama keessatti dhabamsiifna handamassisaalleen jedheeti kan inni dhaadatee ture haa ta'uti waggaa guutuuf guyyaa 22 tafeedha akka guyyoon silaa nuuf lakkaa'etti guyyaa 20 gadi beek guyyaa 20 gadi afte kanattiyyuu waraanichi bifa haaraadhaan eegalame si jechisiisa haalli tibbana ilaal akka jedhame drooniif xiyyaarri hojiirra oolaa jira garuu humna guddaa humna kuma meeqaan lakkaa'amudha kan hiriirsee jiru lafoodhaan illee waraanni Abiy Ahmed odeeffannoo gama kootiin jiruun jechuudha. Humni kun dhumaatii guddaa keessummeessaa akka jiru jiraattonni toora sanarra jiran illee wanni isaanii OMN dhaaf ibsaa jiran ni jira. Guyyaadhaa gara guyyaatti reeffa namaa gadi guuruun madoo gadi guuruun waan qabatamaadhaan mul'ataa jirudha jechuudhaan. Uhuruu dabrachuu baasan ni jira. Gama Uhuruutti haceenu. Gabaabsee ibsuudhaaf waraanichi it will be bloody war. Waraana hadhaawa lubbuu waraana. It will be adontan already bloody. Bloody amma iyyuu waan ta'aa jirudha. By the way highway Maqalee fi Finfinnee wal qunnamsiisurra Daseerraa Walloorraa Waldiyaa keessa warri naannoo sana quba qabnu reeffaa fi madoon naannoo duraan ambulaansii fi waan socho'a. Amma autobusii fi konkolaataa guddaa kana reeffaa fi madoo fe'aa akka jiran dhagaa jirra. Egaa kan humni deeme akka deebi'an ijoolluma keenya Oromiyaaf kibbarraati kan dargaggoota xixiqqoo umurii xiqqoo sana nu agarsiisi jiitu ijoollee umuriin hin geenye ka waraanaaf hin dhaqqabin rabbi sitti warra 70 dheengadduma select ta'an keessaati amma irra jireessan humna haaraadha dargaggoota argaa turre ijoollee ko yeroo isaan mooraaleen seenan mataa addatanii maal jedhan yeroo isaan miidiyaalee akka OBN faarratti ba'anii haasa'aa turan argaa turre. Ijoolleen kun amma umuriin isaanii way waraanaaf geesse amma gaafi kanatti ta'aa jiru guyyootuuf. Ijoolleen umurii wanni waraana geetti hin jirtu waraani Itoophiyaa akkuma beekamutti waan kana ijoollee san cufa gorsin.
ijoollee san cufa gorsa warra rabbi galchee rabbi san galchenna warra ammoo achumaan hafta riip wanni oromootu beekta riip nafsi maaruma malleen biqiltiin argita maal biqilcha reednu iyyuu rabbi jira kun cufti ilmaan oromoo kachi dhattan we are very sorry aali jiru Itoophiyaa keessatti kan fakkaata Itoophiyaa keessa waraana jajjabaan gana deemuuf jira am waraan Itoophiyaa kana wal qabatee dhaabbat mootummoota gamtoomaniit irra khootee khataya Antonio Guterres pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaataati wal arganii mareetanii jiranii dhiyootan akkuma beektanitti Uhuru Kenyaataan bulchoota Afrikaa waliin Itoophiyaa ture jil Abiy Ahmed irratti argame ture gaafas ammoo khaadireen biltsiginnaa warri Abiy Ahmed jaalatu Uhuru Kenyaataan Itoophiyaan biyya Afrikaa keessa tokkoffaati jedhanu faarsee jedhanii nu ammoo yeroo baay'ee gubannee politika keessatti wal fakkeessuun aadumaa jenne jirra Uhuru Kenyaataa waan dubbate yaa'uun irbuusi. Tole Uhuruun egaa akkuma tiyyuu kaaste yeroo darbe sirna muudamaa mootii Abiy Ahmed irratti argamuudhaan dhaamsa jabaa dabarseefiiti kan inni ture yoo nagaa taatan yoo nagaa buusuu dandeessan yoo qaama hundumaa fi bulchaa ta'uu dandeessa si cina dhaabbanna kanaan achi si cina hin jirru ergaa jedhu waan fakkaatu wayii dabarseefii ture egaa bulchaa mootummaan Keeniyaa bulchiinsi Uhuru Kenyataa yeroo garagaraatti garaagarummaan jiru kun akka karaa nagaatiin furamuuf yaada garagaraa dhiheessaa tureera yeroo garagaraatti haa ta'uti simachuudhaaf fedhii hin godhanne araara buusuudhaaf taa'ee mari'achuudhaaf fedhii hin godhanne bulchiinsi Abiy Ahmed yeroo darbes muudama isaa irratti waamamee dhaqee ammam kaadireen gara ofii barbaadanitti amichiran malee wanni kun namni kun kan ergaan inni dabarsee fi darbe taa'aati mari'adhaa mariidhaan nagaa buusaa yoo nagaa argattanis waliin jirraa jechuudhaan kan inni itti deeme bulchiinsi Abiy Ahmed sanas simachuu didee waraana itti fufuudhaaf akkasumas qaamolee waraana kana keessatti qooda fudhataa jiran ejjennoo isaaniitiin itti fufuudhaan wal qabatee ammoo egaa Keeniyaanis qaama mootummoota gamtoomanii taatee egaa yeroo darbes dhimma mana maree Keeniyaan pirezidantii non permanent miseensa non permanent sanaafi tokko Ollaa Itoophiyaati lammeessoo immoo pirezidantiidha ka yeroo UN Security Council ka presiding sanaafi ka xiyyeeffannaan kennamee fi United Nations Security Council yeroo waa'ee ajandaa Itoophiyaa irratti mari'atu yeroo lama sadi bulchiinsi Keeniyaadha warri Keeniyaa bakka bu'anii achi jiran gara United States dhaabbatanii haasawaa sagalee kennaa turanii kana har'a maal hubatta warri Keeniyaadha waraana Itoophiyaa amma jiru kanarraa fedhii akka hin qabne Itoophiyaa keessatti nagaan bu'ee michummaan gaariin akka jiraatu ka irraa dubbatu turan irra deddeebini ergamaan addaa United States ka baha Afrikaa yeroo jalqabaatiif gara Afrikaa bahaa dhufes Uhuru Kenyataa wal argee ture ergaawwan garaagaraa qoodee fi akka ture somehow Uhuruun garuu ergaawwan sanneen irratti Abiy wajjin mari'achuu irratti fedhii akkan agarsiifne dhagaa turre jechuudha. Keessumatti wanni nuyi kaane kun dhugaan ta'a dhugaan galgalaan galtiin baanan taana imma China siyaasa keessatti imma China pirezidaantiin biyyi tokko dhufee olla kan keetti bagna gaan geette bagna gaan jilatte bagna gaan fuute bagna gaan eerumtu waan jedheef guddoo imma China politika keessatti siyaasa jechuuni waan wayi tokko dubbisu keessatti argadhe cheating dhiirsi diitii irratti yookaan niitiin dhiirsi irratti wal shawwaduun kun siyaasa irra jalqabeedhan am siyaasaan jireenya uumamaati walti duuddee namni wal soba oola keessumatti cheatingin kun Afrikaa keessa baay'inaan mul'atti pirezidaantichi kalee dhufee bagna gaan dhufte bag jilatte baga filamtisiin jedhu boriyyaati ammoo biyyoota Afrikaa biribir deeme waan kan keerratti akkanaan mari'achuu jira Uhuru Kenyataa sirra maal jedha Uhuru Kenyataa Antonio Guterres waadanni galkeessa Antonio Guterres nu akka Keeniyaatti gargaarsa keessanillee feena waa United Nation globally taman cuf ujurrool cuf qophii jedha wanni United Nation taman tammoo waaqa beeka topic saatiin yaayuu deemte saatiin ya deemte gara IOMF dabar IOM dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ejensiin baqattoota addunyaa IOM International Organization for Migration kan jedhamu Itoophiyaa keessa damee qabaachuun ni beekama damee kana immoo kan hooggantu namni maqaan ishee Maureen Acheegi jedhamtu dhimma waraana kaabaa kana wal qabatee wanni isheen dubbatte ni jira warra mootummaa kana wajjin hariiroo jabaa qabdinatti fakkaata qaamota warra TPLF kana hadheessite balaaleffatte interview tokko dhoksaadhaan gootee turte interview isheen goote kun immoo miliqee bahuudhaan wal qabatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii interview hayyaman arganne egaa amma yeroo hojjetaa taatee jirtutti yookaan dhaabbata tokko keessatti hoogganaas taatee yeroo jirtutti yeroo agreement gochuu dandeessu yeroo itti hayyama gaafattus ni jiraata namni kuni
ayyama dhaabbata mootummoota gamtoomanii malee dhimma lola Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa kana gidduu seentee dhimma kanarratti intervii qaama biraa waliin gochuu isheetiin interviin dhoksaadhaan taasifame sun immoo gadi ba'uu isaatiin wal qabatee hojiirra suspend godhee jira. Hojiirra akka isheen dhaabbattu taasisee jira. Kana dhagaa wanni hanga makootiin qaba. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hojjettooti torba Itoophiyaan gussitee jirti. Dhaabbati mootummoota gamtoomanii jabeessa sun morma jira. Niitii tamma gussitee yaadda biraam tan dafi gabaabsedha. Dubartittiin walaba taatee United Nation qaama walaba addunyaa gubbaatti biyya kamiyyuu gartummaan hin tajaajilu dhaabbata kamiyyuu gartummaan hin tajaajilu dhaabbati kun dhaabbata IOM jechuun dhaabbata refugee yookiin baqattoota addunyaati UN agency ta'ee jechuudha isheen Jeff Pierce nama jedhamu waa'ee Itoophiyaa keessumaa irra caalaa artikiloota mootummaa Itoophiyaa deeggaran barreessuudhaan nama beekamu isaaf interview kennite interview san keessatti humnoota Tigraay shorkeessitoota tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa fudhataa jiru tarkaanfii sirriiti warri kun gadhee fi gara jabeeyyiidha jettee warra kana ibsite kabiraammoo baqattooti Tigraay dhalattoota Tigraay ta'in warri Saawudii baqatanii jiranii oodiyoon shii kun liikti ta'ee bahee jira karaa Twiiteraa fi karaa YouTubii deemaa jira warri Tigraay dhalattoota isaanii Saawudiitti baqataa jiran gara Ruwaandaatti as deebisuu fi Ruwaandaatti riphee loltoota leenjisuu barbaade immoo jettee sadarkaa isaaniitti faa dubbataa turte kun disipiliinii yookiin naamusa United Nation keessaa kabaheedha disipiliinii IOM keessaa kabaheedha yaadi kun yaada United Nation akkanumallee agency United Nation jalatti bulu IOM bakkan bu'u jechuudhaan administration leave yookiin maal jedhanii xalayaa yeroodhaaf hojiirra dhaabu kennaniif jechuudha. Malaan amma systematically maswaggad yookaan malaani angorra qilee kaa'uu sun fakkaatti yeroo baay'ee United Nation callatu ta'in dhaabbata mootummoota gamtoomanii qofatu ta'in dhaabbati kamuu miidiyaan nu keessa hojjan kulleen miidiyaaleen hundu gaazexeessota ofiitiif seera qaba. Seerri sun amma agreementii jalqabaatu waliigalteen kee jiraachuu. Agreementii sun gubbaatti namalee gaafif deebi'uu nam bira waliin goyin seer jiru jira seer sun cabsite naan gufamta kana wal qabate ammoo dubbi himtuun muummichi ministeera Abiy Ahmad mormite jirti niitiin tun ammoo asirra maal dubba seeta mootummaan Itoophiyaa yookaan gareen Abiy Ahmad deeggartu Itoophiyaa keessatti namni waan Abiy Ahmad positive dubbatin jira addunyaa gubbaatti miidiyaaleen addunyaa maaniin kanaafu nam diqqa tokkollee warrumsaan xiinxalaan ebelu gareen TPLF shoror keessa jedhe ebelu shaneen akkan jedhanii maxxansanii hedduu agarre ture amma intina aanna gomees fadhiyootan namni harka dhaananii egaa jaartiin kun ifaan ifatti kallattii tokko qabattee warra kaan qaama tokkoon ifatti balaaleffattee hadheeffattee bifa kanaan intervii kennu ishee amma men qaama walabaati qaama dhimma baqattoota irratti kan inni hojjetu dhimma siyaasaa keessa wanni sagalchuu hin jiru dhimma baqattootaadhuma sana irratti namoota buqqaan deebisanii dhaabuuf maal irratti osoo hojjete hagas mara wanti kana keessa ishee buusu hin jiru ture garuu qaama kallattii tokko qabattee deemuu isheetii wal qabateeti yoo inni kan inni kana godhe egaa dhuma irratti dhimma UK itti haaceenu UK'n lammiileen ishee imala Itoophiyaa kutaalee garaagaraa keessatti taasisanirraa akka of daangessanii fi labsiin isheen yookaan dhorkiin isheen dabarsite ni jira akkasumas balaan shororkeessummaa Itoophiyaatti mudachuu akka danda'u wanti isheen eerte ni jira kanarratti waa gabaabaa jennee haa xumurru Abrahaam. UK qofa osoo hin taane biyyooti miseensota Commonwealth jechuun warri Commonwealth jechuun warra durii kolonii Ingilizii turanii lammiileen isaanii Itoophiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraa akka hin deemne advisory bakkeewwan diimaa kanatti ni malina jedhanii ajaja dabarsanii travel advisory yookiin travel alert jedhama. Bakkeewwan kunneen isuma kaartaarratti argitanii Tigraay, Oromiyaa, Kaaba Gondar, Waagimraa, Kibba Walloo, Kaabaa fi Kibba Gondar, Oromiyaa, Affaar, Gaambeellaa bakkeewwan kanneen keessaa immoo bakkeewwan red line kanneen itti namaniin jedhanii bakkeewwan Itoophiyaa waldaan geessan biyyoota Itoophiyaa waldaan geessan keessaa immoo naannoo Sumaalee fi Sudaan kibbaarraa kiiloomeetira 10 naannoo daangaatti siqinaa kan jedhudha. Ergasii immoo ibsaa har'a baasaniin yaadi kun deebi'anii ofirra micciirsanii jiran jechuu yaada kan. Ayyee yaadi kun akkuma agartanitti naannoo gangeetu dhaabbati tokko dhaabbatuuf danda'e UK jechuun ammoo waan akkana waan barreessarra guddoo warri feegatu warri British jedhan kun yeroo baay'ee konservaatiif warra jedhaniin war waan jedhe eegate dubbatu war waan jedhe midhaasee guddoo keessin seen garuu barreeffama barreesse sa'aatii muraasa keessatti deebisanii wanni reefu barreessin kaan ammaaf tursine jirraa jedhanii mootummaan Itoophiyaaleen aggressive wanta fakkaata hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii eegi biyya gus war kan dhaa'uu hin dandeenye hin shakkinu kanaaf jechuu danda'an jedha akkasii fudhadha yoo hin hirbuusin cubna. Guyyaa kaleessa kana qofa miti uggura imalaa qofa osoo hin taane